waan uummata baadiyyaa miidhaa waan qotee bultoota miidhaa qabaa jiru hidhaa jiru maal irratti hojjetaa jiru maal jechuu kun gaba kan tilaa dhadhee guddadhe qalaqaa tilaadha kana walumaan beekna jechuudha bulchiinsa magaalaa tilaa amma wala hidhaa jira mana murteetti deddeebi'aa jira jechuudha waan akkasii dhagaa gar tokkoon immoo calluma jennila yeroo waa dubbannu yeroo waa himannu dhugaara dhaabanne yoo himanne dubbiin keenya deemee mataa dhaban kufa nagaa deemaa dhaqee ammaaf deemuu danda'a booddee garuu bakka itti dhaabatu dhabee kufa yoo magaalaa Jimmaa guddisuudhaaf kantiibaan magaalaa Jimmaatiif aangawoonni akkas godhaa jiraatanii ummataaf guddisaa jiranii duulan ta'anii dhiisaati ummata keenya baalle hin beektu itti taasaa ummata keenyaaf beekaa gaana magaalaan keenya guddatu karaa nagaati lakkii immoo jennee yoo gadi baanee duula banne waan biraa fakkaata. Ayyee ani sirriitti siin magaalaa Jimmaa hin guddatin namni jedhu innumtuu Jimmaa miti. Agali suutumaan tasgabbiin na dhaggeeffadhaa hundi keessanuu nu hariinuyyuu lafa itti dhalattan qabdanii lafa haati keessan abbaan keessan yookiin akaakayyuu keessan irraa dhaaltanii dhuftan qabdanii jechuudha. Har'a yookiin bootaa tokko lafa tokko dabalata bitattee nati nyaatamtuu fi innumtuu waggaa kudha waggaa meeqatti laffaate kan nyaatamsii guba. Inni immoo haati kee abbaan kee akaakayyuun kee irratti dhalatanii guddatan gaafa qe'een kun si jalaa barbadaa waan salphaa miti jechuudha. Gaafa qe'een kun buqqa'ee warri kun mana yaa baay'ee walii galaan jirru Oiga, amma si hubanneerra baahir oi dhaggeeffadhu haasaa dheeressuun barbaannaan si hubanneerra viidiyoo keessa argaa jirra argeera viidiyoo kee lama sadii dheengadha guyyaa lamaan duuka waraabde argeera viidiyoo hedduu diigameera eeyyee diigameera anuu arge ijoolleen viidiyoo keessaan naa ergan baasee sin agarsiisu diigameera garuu dhaggeeffadhu kan diigamaa jiru magaalaa Jimmaa guddisuu immoo ijoolluma hiyyeessaa buqqisanii balleessuuf magaalli Jimmaa magaalli tokko gaafa guddattu bara wayyaanis buqqaa ture duris buqqaa ture magaala guddachuuf eenyullee gufuu miti si gala magaalli tokko gaafa guddattu namni lafa kaartaa itti qabu jechuun lafa giriin kaardii itti qabanudha lafti kun lafti giriin kaardii itti qabanu hin ka'u siin jenne bar gaafa ka'u beenyaan kaffalamee fiitiji namni bootaa godhatee kaa aggaye kuni adda jedhu seera kun namni waa tokkotti walii gallatu hin jaalatinu itti nagachitaniittu haasaa dheeraan jaalladhuan waa tokkotti walii gallata erga giriin namni kaartaatti qabuyyuu manni isaa hin diigama magaalaa guddisuudhaan walii galleerra jechuudha amma gabaabumatti yaa tana namni ayyee erga kanatti walii galle ummatoo beenyaan ummata kanaa kafalamuu qaba yoo jenne eenyuluu kennutu hin jedhu bali mootummaa mee'umus obboleessi kantiibaa magaalaa Jimmaas bulchiinsi magaalaa Jimmaas dhageesse wallaahi beenyaan hin kafalamu namni jedhu hin jiru hin jira taanaan irraan dubbadha isa kana laa irraan dubbadha isa kana hin kafalamu dabalee ilmoon baadiyyaa Saawudii dheereetti heddee oolaa heddee mana bitattee Jimmaan keessatti buqqifamtee numa gatamti yoo ta'e lakkii kana irraa sagalee taana kanan garuu mube fooqii aji kamal libee taami fooqii aji kamal garuu keessa libee taami fooqiin aji kamal tun iyyuu gara galafa dhaggeeffadhu wallaahi kan mana kan diigamaa jiru tokko mana kaartaan qabaanne tokko timmedhamee mana karaa irra ba'aa jiru agartee mana karaa irra ba'aa jiru isaayyuu immoo wallaahi qasaman billaa birrii miliyoonii meeqa abukaadoo tokkotti birrii meeqa kafalamuu jira maangoo tokkotti birrii meeqa kafalamuu jira warra barkaafaa tooma kanaa rabbi nan gahini mootummaa asirratti walii galuu qabna asirratti walloluu isaati ijoollee keenya amma neefasanii mubee walloluu isaati walii gallee bulchiinsa magaalaa Jimmaatiin bulchitoota hin beekne akka ta'e waan ta'eef karaadhaan bakka beenyaan uummata karaa nama karaa qabsiisu yaaluudhaan nu kaafuudha. Ayyee dubbadhu warra sanyii mootii irra deddeebiinaa mee mootii qabadha baay'ee asuma turta gatatee na eegi Dr. Akmal anis waan kana gaafan dhaga'u betta akka baay'ee viidiyoo sana gadhiisanii hin teenya ani waan sidhe bu'an yeroo sana imimmaan buuseen booy gaafan sana argu erga gaafan arguuti hin teenya numan qoradhe waa baay'ee nama biyya keessaa irraa jechuudha nama qaama seeraa gaggaafadhee gaafan jedhu laa wanni kun waan akkanaati miti waan calluma hidhamee diigamee dhiifamu miti
wannichi waan karaarra bu'ee karaan magaalaan guddifamuudhaaf akka godhamaara malee magaalaa Jimmaa keessa qofaa miti. Bakka hedduu akka amma Dr. Abdiin jedhu kuni Aggaaroo keessa Indooma Sandaaboo keessa jechuudha. Magaalaa Sandaaboo keessa fooqii lama ka'e. Fooqii reefi waggaa 3 moof eegee ijaarame jechuudha. Kan akka kaaree magaalaa jechuudha. Magaalaan guddifamuudha. Kaan immoo jechuudha warri ajandaa barbaachaa jettanii nu burjaajessuudha jechuudha. Uummata keenya burjaajessuudha jettanii nurraa dhaabbaddaa. Amma nuti takkaan teenya sagalee ta'uu dhiibne malee qorachuu dhiibne dhaggeeffadhaa. Hin qorataara nuti. Waa hundaa inni ilaalaa nagaarras. Kana jennaani yaada garaa fiddanii waa'ee siyaasaa wal maktanii yoo gargaarsa ta'e akka Mubaarak jedhu gargaarsa ta'e yoo dhuguma beenyaan hin kaffalamiiniif jiraate beenyaan akka ni kafalamu jiraate akka gargaarsaatti hin gargaarra. Akka gargaarsaatti hin gargaarra. Akka Jimmaa taane jechuudha. Karaa jennaani warri immoo abaluutu ajjeefame namatu fuudhamee ajjeefame minaamin achi kanarraa dubbachuu dhiiftan jettanii falmiin qabsoon silma Jimmaa keessan jiru qabsaa'amuu dhaabbadhaa. Waan qabsoon hin qabnu nuti hin qabsoonu silma waan akka nurraa dhaabbadhaa. Waan kana immoo Mubaarak kana walitti qabdeetuma yaada kana jechuudha akkasitti nu yaada walirraa nu fuusuu keetiif guddaa galatoomaa sumarran eegara sulmaayyuu yoom walitti nu qabdan jedhaara. Ammaatis walitti nu qabuu kan keetiif galatoomi yaadni akka dubbatamaaru miti. Dubbiin akka jedhamaaru miti. Waan biraati. Nama yaada biraa waan biraa keessa oofataara humti hin beekuu qabdamudha. Kana jennaani tasgabbaa biyyi nagaadhaa waa tokkoyyuu naguma magaalaan guddataaran jira. Yaada keessatti faasintiin baay'ee. Naguma magaalaan guddataaran jira. Hayyee warri kan nuti qabadhaa tuneemee dabareen dubbadha. Magaalaan guddataaran jira. Dr. Akram mee dubbadhu biiftuu nuti qabadha. Dr. Okay, galatooma carraa kana naa kennuu keessanii fi amma an asirratti gaafii hin qaba. Warri lakkii wamti kun sirrii miti jedhaa jiru kun buqqaa'insa kanatu sirrii miti moo yookaan kafaltiin kaffalamaa jiru beenyaan kun kaffalamaa hin jiru jedhaa kaffalamaa jira jedhaa jiru moo waan kam naan galle an adda naan baane lama warra akkas jedhaaru kana keessa gaafiidhaanaaf. Amma wanni deemuu jiru waa lama sadii nutti ta'e. Akka miidiyaatti dhagaa jirrutti ilaa jala keenya yeroo waa dubbannu qulqulleessinee yoo dubbanni kijibaa nu godha dubbichi akka inni dhaqee haqni miskiinaa hin baane nu godha. Mootummaa kana jibbuun mirga. Mootummaa kana deeggaruun mirga. Qeequun mirga. Garuu ilaa dhagaa garuu kanaa jennee yookiin dallansuu qabnu jennee yookiin jibbaa wayitii jennee haqni ijoollee miskiinaa akka hin baanedha. Ijoollee irratti manni diigamaa jira mootummaan mana diigee fixeera qofatu hin taane riizinii isaa qoffaa nuti qabadhaame qoffaa mootummaan yeroo mana mootummaa jedhama warri bulchiinsa aanaasii hundinuu tokkuma yoo mana diigaa jiraate mana yeroo diigu callisee diigaa jira moo riizinii wajjin ragaa wajjin uummata dhiyeessuu qabnadha. Naannoo Jimmaa keessatti manni namaa diigamaa jira Oromoo kaa'uu maal Mubaarak jedhanii iyyuu tuttaane akkamitti diigaa jira. Magaalaa Jimmaa babal'isuu fi dhuguma yoo kana ta'e maqaa magaalaa Jimmaa babal'ifnaatiin diiganii hayyee magaalaan guddachuu eenyuun hin jibbu. Oromoon kutaa biraatu hin jibbu. Ijoollee Jimmaati miti. Magaalaa Jimmaa guddachuu magaalaan tokko guddachuu sumaafi. Yeroo akkana godhanu keessa beenyaan gahaan ummata kana kafalamaan jiru yoo ta'e beenyaan gahaan ummata kana kafalamaan jiru yoo jenne ijoollee Jimmaa hunda hirmaachisa. Ijoolleen qoodu sila akka kana la. Amma ijoolleen qoodamte. Bakka lamatti qoodamte amma ijoolleen Jimmaa. Utuu beenyaan gahaan kafalamaan jiru yookiin immoo tolu markaa saamaa jiru jedhame silaa bareeda ijoolleen Jimmaa guutuun isinii waliin sagalee taatee dhageessanii akka beenyaan gahaan kafalamuun barbaaddi ijoolleen Jimmaa maal? Maal isinis biyya namaa keessatti hojjetatte miti tokko mana kaartaa hin qabne isa jedhu immoo eessattuu manni kaartaa hin qabne jara keenya rabbi nu haa eegu malee manni kaartaa hin qabne farda koraa hin qabne gaafa nama harkaa fuudhamuun beekamu kanaaf haga danda'ame mana warri qabdanu haga danda'ameen kaartaatti baafadha. Waa'ee kaartaa irratti warra kaartaa hin qabne kafalamaan jiruuni wanti kun xiqqoo si rakkisaadha la. Nama kaartaa hin qabne kafalamu isa jedhu rakkisaadha. Kanaafuu
magaalaa Jimmaa babal'isuuf uummanni magaalaa Jimmaa mariisifamaam calluma jedhamee miti mariisifamee nu magaalaan keenya nuuf guddatuun gaaffii uummata Jimmaa hoggaa meeqaati miti ma bara wayyaanes ko iyyaa ture magaalaan Jimmaa magaalaa kamiin durayyuu hundeeffamtedha. Kanaafuu haga danda'ameen walubataa yoo deemame akkaataa jiru dhugaa jiru yoo himame ijoolleen Jimmaa guutuun bakkatti irraa dubbachuu dandeessi. No, amma jechuun amma beektaa gaafiin kan koo kanan gaafadhe warri akkas jedhaa jiru kun beenyaan sun dhuguma kaffalamaa jira moo manicha sanarraa kan jarri akkas jedhaa aranu jechuu kooti beektaa. Beenyaa yoo ta'e gara amma haalli dhugaa jiru Dr. Abdiin ammaas galee Dr. Abdii Aggaaroli maangoo na jalaa beenyaa kafalameera moo kan namaa kafalameera jedhaa dhagaayaa maal jettee kaatee Dr. Abdii? Mubee dhaggeeffadhu. Amma akkuma namni beeku namni fooloo guddifachuun malee qaallichi dangadamman isaanii jalaa diigamee jedhe mootummaan nu mari'achiiseera garuu nu mari'achiiseera akka utuu quba qabu zimme dhiyaarra manni diigameef dubbata. Manna diigamu jechuu koo miti asirratti immoo mube. Manni nagaa kun na diigamu siin jechuu fedhee miti. Garuu uummata du'aa jiru Jimma keessatti namni quba qabu jira mana hidhaa baafame. Mee kana hordofaa yaa ilmaan Oromoo. Kanan isiniin jechuun wallagga akka kanan hidhuma. Kunoo Wallootti waan ta'e argaa Jimma keessatti kunoo torbee tokkoon dura nama 3 allaattiin nyaate qorachuu dandeessu gaafachuu dandeessu nama kara limmuu shaayee jiru. Bulchaa ittaanaa bulchaa aanaa gommaa maammassaanii nama jedhamu makiinaa konkolaataan humna addaa wajjin fuudhee dhaqee kan ajjeesisiisan achitti. Uummanni kun eessa jira? Mootummaan ala uummanni Jimma keessatti ajjeefamaa Oromoof quuqama kee baatee dubbattee jechuuf. Mee kanarratti kanan dubbannu waa'ee lafa manna diigamu jechuuf miti yaadni koo kanaa mubee wanti Jimma keessa jiru waan akkasii sukkanneessaa raawwatamaa jira. Baay'ee gara nama gubansiniin jechuu fedha galatooma. Ulfaadhu hayyee inni kun immoo waan biraatiyyuu tokkummaa meemee waan irraa quba qabdan dubbadha. Mubee ani dubbadhu. Ilaa amma waa tokko seetti himu ilaa ijoollee Jimmaa dhaggeeffadha. Wannan jala muree sirriitti himu akka nama yaani siyaasa kana isin dhaggeeffadha garuu inuman dhaggeeffadhaan jaran. Deemee inuman dhaggeeffadhaan argaa. Yoo walii galteen hin jirre asirratti amma beekaan isin affeere akkasii waliin galle gatiin beeku fani asuma irratti la. Asuma irratti of ilaalaa fani. Amma asirratti Baahir akka biraa dubbataa. Doktor akka biraa dubbataa. Taajuun isuman qabate yoo gargaarsi jiraate wal gargaarraa. Bakka sadiitti qoodamee jira ijoolleen Jimmaa. Jalqaba wala mootummaa qeequudha. Wala bulchiinsa naannoo maal qeequudha. Tokko ta'uun dirqama. Gandi tokko ta'uu taanaan maal rakkoo maali matta eenyunu sin dhaqabu. Eenyunu tolamma ka'ee Jimmaan keessatti waan akkasii deemaa jira Oromoo jedhe Oromoo kutaa kudha tokko guutuun jala jira naggeeffata fudhatee gala ajandaa sin godhata. Garuu namna asirratti affeeru immoo lakkii hin jiru magaalaan keenya guddachuu. Waa hedduu nama danuun dubbise biyya keessaas ijoollee isin beektaa ijoollee miidiyaa ijoolleen nu cinqaniiru kutaa biraatii halkanii guyyaa sagalee taata maaliif gara Jimmaa kanaa sagaleen taane naan jedhaa jiru wanni gargaaramu yoo jiraate akkuma sittiinaaleen gaddaa waan hin qabu gargaareen uummata gargaarsa Oromoo kottaa ishee itti godhe gargaarsisaa garuu waan siyaasaa waan akkasii kana itti galuun barbaadu kana hunduma keessattuu beekaa yoo hin beekne illee baraa. Sini kale amma waan tokko jira yaada sadiin argadhe yaadni sadii ani ijoollee Jimmaa argadhe maali beektu tokko cubbuudhaan manni nu jalaa diigamee calluma jedhamee maqaa misoomaatiin manni keenya diigamee sagalee nu ta'a yookiin shiftaa taanee biyyuma keessatti facaanee jiraachuu saamicha eegaluu malee carraa yookiin immoo biyya alaa baanee yookiin suudii waan hin hidhamne amma sagalee nu ta'u malee wanni biraan jiru kaja nu jira ijoolleen jechuudha warruma jalaa diigame tokko dubbiseera. Tokko maal lan jedhan ijoolluma miidiyaa isin beektan tokko dubbisee jennaan magaalaa Jimmaa guddisuudhaaf hojjetamaa jira. Magaalaa Jimmaa guddisuudhaaf immoo fooqii abbaa fedhe dhaqee yoo ba'e beenyaan kafalamee fi fooqiin sun bakka biraatti dhaqee ijaarrata malee magaalaa Jimmaa akka hin guddanne warra barbaadan ta'aa isaa guddisaa jira malee ilaala geeffadha waan jedhame sinitti maara riyaalitii wooma jiru dhugaadhuma jiru. Ani mube. Magaalaa Jimmaa akka hin guddanne warra gochuudhaa deemu malee magaalaa Finfinnees magaalaa kamtu yeroo guddifamuudha jedhu
mana tokko irraa dhaqee pilaaniin hin ba'a manni sun hin diigama karaan irra ba'a beenya kafalamaa lafa kennamaa fi ka jedhu wayinaa kennan kunis waan tokko kana lakkii jimma hin guddatin hin jedhu anis jimmi hin guddatin hin jedhu Mube waan jiran tokko Oi doktor oi narkatti qabin waa sadiin sitti mara waan dhagahe isinirraa waan dhagahe man waan namni sin taajabaaru amma dhagaa jiru waa sadiin dhagahe isa sini maan dubbanne tere sagalee baahir amma irra deebi'ee natti lawwale obboleessoon jedhee kuno ajira sagalee kiyya baasee dhageessuu danda'a aan dhimma waan hin taane keessa kan kaadhu jedhee kanaaf nama gosa sadii qunname jecha gosa sadii Okkuma magaalaa Jimmaa guddisuudhaaf eeyyama lamaan gaafannu waan gabaabduu si qooyi baahir nan fixadha dhagaa ijoollee Jimmaa borsa galee nuun taane maal naan jeena magaalaa Jimmaa guddisuudhaaf fooqii abbaa barbaade yoo pilaaniin ba'e fooqichi diigameeti bakka bu'aa fi bakka biraatti kanuma hojjetamaa jira naan jedhan kana yoo ta'e rakkoon qabu wanni gadi baasee nama tokko yisiisu hin jiru bakka eeggadhu fudhadhu isa kan haqaati gaa kun la eessinu Harargeen yeroo guddifamu Adaamaan eessinu yeroo guddachuu jedhe namootan dhiibaa yeroo dhiibu beenyaan kafalamee fi beenyaan gaan achi butatanii mana ijaarratu inni kun tokko biyyee isayyuu waan jirudha kun haqa jiru inni lammaffaan immoo calluma jedhee mootummaan nu saamee kantiibaan nuratti diigee nu ari'atee maal ka jedhudha lama isini galee yaada kanayyuu ageessan yaada kanayyuu walitti raarsuun hin danda'amu yaaduma kana lammaniyyuu walitti raarsuun hin danda'amu kanaa jennaan akkamii isa jedhu calluma jennee gadi baanee duulu baay'eeramma maal jaara lubbuudhaan manni ijoollee keenyaa diigamaa jira dhee yaara halkanii guyyaa viidiyoo isaa ilaaltan Mube hundi doktor maal jira magaalaa Jimmaa guddifamuu fi isini gabaabsu yoo pilaaniin irra ba'e ilaala isini gabaabsu hin jedha yoo walii galtanii Oromoon kutaan biraa yoo akka Jimmaatti yoo walii galtanii waan tokko irratti walii galtanii kutaan biraa isin dhagaha kanaaf hundi keenya iyyuu dhugaa barbaadan miti namna keessa jirtanu dhugaa hin barbaadan miti dhugaa qofa hin barbaadanii dhugaa barbaadan taanaan naannoo amma buqqa'e kana isa karaadhaaf maaliif jedhamee dubbatamaa jechuun namni tokko lafa facaasaa meeqarraa akka buqqa'e namni maalirra akka jiru namni sun deemee eessa oolaa jiru jireenya akkamii keessa akka jiru wallaahi mube abbaa feeti natti kennadhuuti anatu si ergaa jechuudha anatu iyyuu bootaa sana sitti meennan deemanii halaalu ijaan jechuudha abbaa feeti mana waa caraqaa gabaa keessaa buqqa'e miti nama qotatee bulutu iyyuu naannoo qeessaa keessaa buqqa'aa jira abbaa feetan fidadhaati isin bootaa sanitti meennan deeman ilaaluu danda'u namni Jimmaan keessa jira gaafa sana dhugaa sanarraa dubbanna jechuudha maaliif waalaa jirra jechuudha bulchiisa magaalaanis dhugaa rabbii dubbachuudhaafi dhugaa isa kan rabbii waan taajjabe tokko sitti immoo naannoo itti dhaladhetti bulchiinsa magaalaatu al tokko yaadatti yoo ta'e feesbuukii irra deddeemaa ture ijoolleen gaattiraa keessattu bulchiinsa magaalaa makiinaa ittiin bitatee baajaajii ittiin bitatee taa'aa jira amma abukaadoo lamarraa birrii 50,000 kafala mere gefatu yiti abukaadoo lama xixiqqoo mallee godhanne laa mallee sigalee fooqii ajjagamaa akka gaarootti beekamaa raayitaa hudduu jala kaayitaa kiiraan garan galfamne kuna warri gaaroo keessa jirtu kijji banaa jedhe dhaggeeffatu beenyaan kafalee fi ammati kan diigamuu jiru warra kaartaan qabaan eegattee warra kaartaa hin qabaan sigalee warra hin beekatin biloobi abbaan gerraa bitee jedhe kan diigamuu jira malee kan kaartaa qabu itti kafalamuu jira amma kan kaartaa qabneti ilaalamee itti kafalamuu jira sigalee kun dubbii kijibaati warra fuudhuu guddifachuudhaan ni haasuu jiru malee kun dubbii kijibaa amma dhaggeeffatu nama abbootii keenya taraa kan koo dubbanneen taraa kan koo dubbadheen kaa taraa kan koo dubbadheen kaa taraa naaf kennaa ayyee amma warri kaffalameeraaf hin kaffalamne bira inuma hin kaffalamne asitti warri akkas diigamaa jiru an qaamaan hin keessa jira warri qaamaan keessa jirus immoo hin beeka hundumtunuyyuu hin beeka beektaa kaffaltii wanti kaffalamaa jiru hin jiru amma sababoota garaagaraatiif sababa magaalaan bal'achuudhaaf waan akkasiitiif kan diigamaa jiru inni dhugaadha rakkoon qabu diigamuu isaatirraa miti rakkoon kan keenya
beenyaan kun kaffalamaa hin jiru. Beenyaan osoo hin kaffalamin ganama tokko dhufameetiyyuu kaasaa mana keessan jedhameeti kan kaafamaa jiru malee wanti akka naannoo biraatti hin beeku. Garuu akka magaala Jimmaa kanatti amma an qaamaan keessa jira waan ta'eef kaffalamaa hin jiru kun dhibbaan dhibbatti wanti hubachuu qabdan. Kan naannoo biraa irratti yookaan aanaa biraa irratti kaffalameera ta'a kaffalameera inni rakkoon qabu isa sana hin beeku. Garuu kan amma keessa jiru irratti waa tokko wanti kaffalamaa jiru hin jiru. Namni bakka biraa taa'ee abbaan fedhe bakka fedhillee yoo taa'ee kaffalameeraaf hin kaffalamne isaa namni beeku hin jiru. Qaamaa warra achi keessa jiru malee. Namni qaamaan as keessa jiru argaa jira waan as keessa jiru immoo namoota as keessa jiran nutti bilbilamee gaafachuun hin danda'ama. Amma as hin jiru namni hedduun as hin jirredha kan irratti wal lolaa jiru kan dhimma kana irratti wal fixaa jiru jechuudha. Warra as hin jirre malee warra as jiru miti. Warri as jiru waan keessa jiru hundinuu hubatee beeka. In kaffalama jedhamee dubbiin himameera maybe garuu kaffaltiidhaaf namni dursa qabeenya ofii irratti waa tokko addanuu baatu mee warri kaffalamaan jira kun warra bitemoo lafa bitemoo warruma jiraatotuma akka amma buqqee jiru sanarraa hin kaffalameen jiramoo warruma bibbitate kanaaf hin kaffalameen jira si kan addanuu baatu mee hin kaffalameen jira kan baay'ee diigame jechuun hin jedhama. No, walitti qaba diigame, walitti qaba hinuman kaffalamne amma beektaa. Wanti kun isiniif kaffalamaa manni gandaatu isiniif kennama mana qabaleetti isiniif kennama jedhameetu kan keessaa baafamee jiru. Amma irratti jechuun isiniif kaffalama kan jedhu jechi jira. Jechi jira warra amma kaartaa qabu kanaafi. Kan kaartaan kan kaffalamaa jiru dha mara. Warri kaartaa qabuuf hin jedhaa jira bar. Jechi hajiraatu hin kaffalama jedhamee jechaan hajiraatu malee wanti kaffalamee jedhe wanti harka ga'ee jedhe hin jiru. Ammallee maatiin bakkeetti hafeeti kan hin jiru. Namni bakkeetti kan inni faxaraa jiru. Ilmaan isaatii wajjiniin namni har'a ganama ka'eetii irraa bahi jennaan ka'eetuma namni mana isaa diiggata. Yoo diiguu baattee jette kan diigsisaa kaffaltayyuu jedhamee gaafatamaa jira. Waan akkasiiti kan jiru malee isa dhimma mootummaa mormu waan mootummaarraa mormuu hin qabnu waan mootummaarraa dhimma kan biraa mootummaarraa haajomnu hin qabnu. Nagaa keenyaan jira magaalaan keenya guddachuun nuuf bareedduudha nuuf gammachuudha. Garuu gaafa guddatu magaalaan kun namaaf kaffaltii. Okay. Siifan fixee kaan kanan keessa jiru siin jedhaa jira. Gaafa manni tokko diigamee jedhu gaafa manni tokko diigamee jedhu insa jedhama in kaffaltan jedhama garuu kan akka naannoo gaarootti taankiin nufe yeroo buqqitee jedhu fooqii achi kamaaliin abbaan fedhan beeka in kaffaltan sajjalamee barreeffamee guyyaa kanaa diigamee dhamee ka'ee ji'a lama moo ji'a sadii turee ka'ee birriin kaffalame dhaggeeffadhu iti siigalee ammati mootummaan gaafa waa tokko nan diiga jedhu barreeffamee hin kaffalama jedhee ka'ee mootummaa wanti hiduu tokko hin jiru dhaggeeffadhuti amma kan jimmaatti kan gaaroo adda adda. Amma na dhaggeeffadhu waan fooqee hajimaa kamaal kee fooqee hajimaalii hin beeku dhaggeeffadhu waan hamma keessa jirruudha fooqee hajima kamaal keessa namni dhaqee bulu hin jiru amma maatiin bakkee bulaa jira maatiin sooma kanaan bakkeetti faxaraa jira waan akkanaatu malee fooqee haji kamaal kaffalamee dhiisee I don't know ani hin beeku isa sana. Waan isa ganaa kaffalamuu baatu miti amma warri bakkee bulaa jiru kun akkam ta'aadha kan jedhudha malee waan tokko falmii biraatii miti. Ijoolleen manni isin jalaa diigame as jala jirtu abbaan dhimma tokko. Hedduu jirani. Ijoolleen manni jalaa diigame as jala jira. Dhagaa yaa diigamee jira. Uummanni naannoo biraa wal loluun hin barbaachisu beektanii nagaadhaan waliin dubbachuu wal dhaga'uun gaariidha. Mootummaan kun ani addabaabayee Bachoo Booreeti manni kiyya beektanii inni addabaabayee Bachoo Booree sanarraa abbaan kiyya suuqii 8 qaba. Suuqii 8 sana kireesseetii jiraataa ture ijoollee isaa guddifataa ijoollee isaa barsiifataa ture. Amma addabaabayee sanarra masmara saqqaa deemuu fi